Yesus abo isa qaba duraan. Abo waaqaa fi lafarratti isa qaba Yesus. Osoo abbaan ittiin kennin. Kenneefi rakaa amma aboo kan qabu. Eka waan qabuun waan hin qabne kennameef ka guyyaa keessaa kennameef himi. Hin qabda taanan itti siif dabalamaa hin qabdu taanan dachaatu siif kennama. Kanu. Abo duraan ni qaba. Yesus Kiristoos duraan aboo fi aangoos waaqaa fi lafarra ni qaba duraan. Hin qaba Eessatti qaba? Yesus Kiristoosii calqabumaayyuu waan Eessa qaba? Amma kan calqabumaayyuu waan tureefi calqabumaayyuu waan tureef Yesus Kiristoos duraanii aboo waaqaa fi lafarratti duraanuu naan qaba kan jedhu. Yesus Kiristoos ikkoo lafarrattis waaqarrattis aangoo qaba. Isatti amantu malee ikkoo abbaa arguu hin dandeessu. Yesus Kiristoos aboo waaqaa fi lafarratti hin qaba jedhe moo aboon waaqaa fi lafarra naa kennamte jedhe? Kennamee maari tokkuma bar kuni garaagarummaa kennamee tokkoo miti qabaachuunii fi kitaaba kana wangeelli kuni kan kooti naan qaba wangeelli kun kan kooti jechuuf wangeela kana genni naa kenna jechuun wal adda maal taate genni maarree kanaafuu kennamee fi raka aboo qabaa bar Yesuus mana kana genni naa kenna jedhe manni kun kan kooti duraan siif kennamee raka jiraachuu dandeessa. Kooturee manni kun duraan. Kan keen turree erga siif kenname immoo kan keeti. Gobas kanaafuu Yesus Kiristoos gonkumaa aangoo duraan hin qabu jechuudha. Biyya lafaarratti kennamee jechuudha. Ishi kan duraan amma garuu aangoo hin qaba. Hin beektamiti amma aangoo qaba. Isatti amantu malee. Namni aangoo hin qabne anuu aangoo hin qaba. Abidduun aangoo qaba. Seexaanni aangoo hin qabu. Waaqayyo seenaa kan jedhame eenyu? Seexanni ajjeesuuf balleessuuf aangoo qaba. Yesuus garuu jiraachisuuf aangoo qaba. Aangoo mitsan. Aangoodhamoo aangoo mitsan. Jechuun biyya lafaa kana bulchuun waaqayyo seenaa kan jedhame san eenyu biyya lafaarra kan bulchu biyya lafaa kan hogganu. Yesuus immoo seexaana. Biyya lafaa kan hogganu moo? Biyyi lafaa kun ikkoo taakkuu takka bar Yesuusiif taakkuu takka isa jala jirta. Ansan siin jedhan hawaasni gaaf seexaanni aboo biyya lafaa tanarratti qabamoo hin qabu. Amma Yesuus dhufutte kinoo ammayyuu isin irratti qaba miti. Qabamoo qabu hin qaba jedhi ka. Ani seexana wajjiniin tarreen hin taa'an ani waa'ee seexanaan beeku. Ganni seexanni aboo ajjeesuus waan raawwatu biyya lafaa kana gartee aangoo itti qabamoo hin qabu. Ani seexana waa'ee seexanaan beeku waa'ee quraana keessatti waa'ee seexanaa. Okay ayyesi gaafadha. Okay seexanni Yesuus Kiristoos irratti aboo qabamoo hin qabu. Eentu. Seexanni Yesuus irratti aboo qabamoo hin qabu. Hin qabu. Eenyu kan Yesuus fuudhee gartee fiixee gaara mana qulqullummaatii fi gaararra geessu ture. Yesuus immoo seexana achi geessu ture. Geesse godheeraaree gara gasheeraaree ajjeeseeraaree. Ansan siin jenna eenyutu olii gadi eenyutu Yesuus qorachuu ture. Seexana Yesuus qoruu ture moo seexanatu Yesuus hin qoruu ture. Yesuus ikkoo naman qoru bar seexana waan ta'eef Yesuus hin qoruu danda'e. Seexanatu Yesuus hin qoruu ture moo Yesuus seexana qore. Seexanatu Yesuus hin qore akkuma amma isin qowwaa jiru kan akkuma amma isin keessa taa'e nama. Waaqayyoo keetirratti aboo qaba qore haa waaqayyoo kan keeti. Aboon qabu kaa inni barkan jedheeni gaara gubbaarra hin baase gaara kanarra addunyaa kana siif nan kenna gara of gara gashedheen of gara gashuu. Baase moo baadhatee fuudhee Yesuus Kiristoos fiixee mana qulqullummaa gaararraas Yerusaalemis geesse moo geessine fuudhee Yesuusin olii gad eenyu deemu tureen. Ingeesse malee maaliin goone. Waaqayyo kan kee kasi deemani duba. Amma ati si keessa taa'e kan Yesuus shaytaana ta'e ustaaza yoo Yesuus shaytaana ta'e shaytaanaa fi Waaqayyoon gaafa kan waliin lolleessa. Nde walitti yoo maraaraman. Gannisha. Dhiira sana dabarraa isin ijoolleen waa dubbisame. Austraaliyaa irraa dhufaa jira. Nanaasaa. Eessarraa hin dhufaa jira? Austraaliyaa irraa bilbilaa jira. Xayyaaraan bilbilte hin bilbille telefoona yoon bilbilte. TikTok. Austraaliyaa irraa galaan jira. Galaa jira? Austraaliyaan jira jechuudha. I don't know if Ustaz Muaz Abu Muaz nama qortu sila. Lucky Ustaz FM dhufeesse FM dawwalte. Eenyutu? Rabrada. Irraa fuudha akkasumatti. Daani'el nagaan siif haa ta'u. Daniel fuudha ani FM irra dawwaleen seebar. Naannoon qaba. Daani'el. Abu Muaz maal nama dura taa'ee sinee gudistanii nama ammaan tana gaafii gaafachuuf akkam goone isaa dubbe dhiiraa dhufee maal dubartii wajjin naasaa hinaan jedhan ka akkam goone maaliif dubartii amma waliin kaasaa turtan dhaabis hin jechuu jiran ka akkama godhore dubartiin isin wajjin jirtu amma hangaafii tokko bichaa si gaafadhaa beeti meeqoo kaa jechuun dhaabbadu ka
Wanni ta dhiiraa dhachuun dhufteeti jechi wanni atis ganni jetta. Gaafii ganni nuun deebisne ato akkuma gaafii isin deebista. Ganni deebisteetti isiniif deebiin malee ganni deebisteetti waan deebu qabu. Nama waan tokko isin himuu barbaada waan tokko ta'u isinirraa barus barbaada. Mee qoy haa hin barata. Dhiira kanaas hin barbaanna gizee bakka waan arganne. Carraa yeroo gorii mooraalii qabdanis nuyi. Amantii kiristaanaa keessatti dhiiraa fi dubartii wal caalti Abu Mu'aaz. Maaliif duratti jarri suni dhiiran sodaattanii dubartii qofaa dhaamaa jedhan. Akkas jedhan yaa akkam godha guutuu jedhan eenaa dhibdeeni waaqayyo wal qixxeessee dubartiif dhiirri wal caaltina fakkaata akka amantii isaaniititti dhugumallee garuu. Akkasuma akka wangeelaatitti waluma caalti maa. Ayyaa asuusiisanii jara kana. Daani'el jedhee waan jedhu eenyu Yesuus Kiristoos Aaboo qabu kennameef moo tan hin qabne kennameef gaanni tanaan sin jedhe ta qabu lakkii tan hin qabne ragaa wajjin deebiste kana miliqe gara Deeboraa deemna eenyu diiboo deemna. Gaafiin gaafachuufis seene siifin deebisa isa ati naan jette kana. No gaafadhu rakkoon qabu sanaan jette kana gaafadhu garuu gaafii gaafachuuf hin calqabani kanas seene. Gaafii gaafachuufi isa amma. Ayyee gaafii kan keetti fuufis yaa deebisaniiti. Okay. Ijoolleen musliimaa Musaafaqaan itti fufaa yoo barbaade. Mana koo inni yeroo baay'ee dubbatu. Hin jiru rakkoon hin jiru. Guddifadhaa asirra kutanii maal xiqqeessitan? Sagaleen kun jiru? Manni akkasii bara guddaa hin jira. Okay, ijoolleen musliimaa yeroo gaafii quraana keessa wal gaafan yeroo dubbisan illeen quraana ammaa kana dubbisuu jalqabe ammaa kana nin qo'adha. Ammaa kana jechuudha bilbila koo irratti buufadhee dubbisaa jira. Yeroo Muhammad lafarra turessaa kaasela yeroo turesanitti maaliif barachuu waan an qabuuf yookiin immoo waan kana akka ifanaa goota waan an barbaaduuf sirritti barachuun qaba adda baafachuun qaba. Yeroo keessummaan mana keessan dhuftu maaliif seexanaaf addatti yookiin jinniidhaaf siree qopheessaa maaliif jedhe quraanni keessan isa kana bichaa naamusaan akka na barsiistanan barbaade isa kana lammaffaa immoo Muhammad immoo ergamaa rabbii ta'ee akka si deebisna tokkoffaa dura si deebisna. Jechuun san quraanarra waan akkas jedhu hin jiru bakka itti argite sama hin jedhu quraanni akkas. Ragaa immoo marsaa lammaffaa irratti ragaa isinii fidenan dhufa. Jedhu waan jechuun quraana jettee moo hadiisa jette? Hadiisni ittiin bulamu ittiin bultanii. Waan jedhe quraana jettee quraana irratti jetteeti dogoggora keetii moo quraana hin jedhu hin jiru waan akkasillee hin jedhu hadiisilleen. Ati waan kana quraana irratti dubbistee moo dubbisuu argitee moo namarraa jechuun dhageessee lakkoofsa dhageessee deemtee moo bakka sana dubbisteeti si argisiisaniiti. Ani fakkeenyaaf kutaa isin jettan akkas jedhamu kan argatiin dubbisuu hin beekne mana koo fidanii ijoolleen maxxansanii jiru akkasitti ija koon argeera. Waan quraana maxxansa moo quraana moo maal si maxxansa lakkoofsa suuraa tami? Ishi naaf fida isa. Erga hin jiru erga jettanii isinii fidenan. Hin jiru quraana irra hin jiru. Ishi hadiisa ittiin bultanii. In bulla hadisa itti bullu jira hadisa sahiha qolqoluu. Waan kana ganni nageessa? Dubbadhu. Ganni nageessa? Man nagaye. Hin gaafatteemi waan gaafatti deebisii kennina ati ragaa dhabduusi akka gaaffii keetti too falmiteetti fidisiin jenna. Ati moo falmina hin gaafatte waan jarri poosti kennaa kanaafuu sii deebisna tole. Isa kan Muhammad immoo maaliif yeroo dursanitti fincaan matsaxabaatti yookiin pooppotti fincaa jedhan inni kunoo maaliif isa kanas naaf deebisa. Ayyee jedhanii sana dhiisi hin jiru waan ta'eef waan jedhanii sana fidi kottu ka jalqabaa garuu si deebisa kun hin jiru kijiba fiditi kottu san tole gaaffii jalqaba gaafatte fakkeenyaaf wanni dubbatame akka jarri poostii godhamnetti maal jedhaa wanni numti dhufe iyyuu waa israafa gochuu irratti dhufe israafa gochuu jechuun waan tokko yaala agabaa maxxaqam seera malee waa fayyadamu fakkeenyaaf Farhaan wayyaa 20 keessa kaa'ee 20 keessaa 2 malee kaawwatu inni kaan immoo hin bada taanaan israafadha si galee saniif ergamaa rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi maal jedhani namni tokko fakkeenyaaf yoo firaashii 4 qabaate waan isarraa hafe kan biraa kan sheexaanaati kana jechuun itti fayyadamaa jirtan seeraan kan isin keessan seexaanaaf malee namaaf miti maal jechuu barbaadaniitu bakka kanatti wanni kuni yoo sadii ta'e sadii irratti waan amma si ga'u qofa fakkeenyaaf algaa sadii nama sadii yoo taatan kan kee kan mucaa kee kan abbaa manaa keetiin
yookaan immoo siif abbaa manaa kif ijoollee lama qabdootaati waan kana olitti tirfiin kaa'een ollaan immoo lafa hin buliini si galee ati seexaana irra bushitaa namni immoo seexaana irra bushita jechuun namni tokko lafa duwwaa waan tirfii jiru kanarratti yoo fayyada israafa ta'uu isaarraan kana fakkeenyaaf ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam namni bishaan israafa quraana keessatti rabbi maal jedha innal mubazziriina kaanu ikhwaana shayaatiin warri waan tokko mubazzira godhan yookiin immoo akka malee seera malee fayyadamanii obboloota seexaanaatti gaafa jedhu wajjiniin dhalatan jechuu isaa miti. Maal jennaan seexaanatu waan tirfii walabatti badu jaallata otoo miskiina laa rakkatu otoo ollaan kee lafa bulu osoo ollaan kee beelaa